Dare assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalatta dare boqottu ka dare boqottu ka agata waan jedha. Ashama harka fuune akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni aaraa mana koo dhuftan koottaa isiniin jedheen jira ol seenaa manni kun mana keessanii laayik sheer gochuun maamila ta'uudhaan koottaa ol seenaa isiniin jedha hundumti keessaniyyuu mee viidiyoo kana laayik godhaa wanta nama isinitti argisiise kana maal akka ta'e beektu laata isin maal akka ta'e beektu isiniin jedhaa. Miceeyoon kun keessan naa ergite waan kana jechaadha. Waan kana keessan kan naaf ergamedha. Maal inni yoo jettan surururun na jedhe. Raacha miti. Maqaasaayyuu akkamissiniin jedha. Naacha si fakkaata akka naachaa jechaadha. Miceeyoon tun mana ishiin hojjettu keessa jira. Innaa obboleettiin kuni oggaa ishiin uleedhaan xaagootee tutte haadhee warratee tolmarrata jechaadha. Sagalee guddaa dhageechisa. Ijoollee sururri hidhaasini waraabaa. Adaraa keessan harkaan bakka bineensaa kana hin geenaasi warri mana siin jiru jechaadha. Miceeyoon kun yeroo baay'ee bishaan naqxii fi yeroo baay'ee nyaata naqxiif jechaadha. Miceeyoon kun kan viidiyoo waraabdee na ergite bishaan ishiitu kennaa fi nyaata ishiitu kennaaf. Wanti kun isaanummoo hin bookkisa akka inni sagalee isaa bookkisu otoo dhaggeeffattanii jirtu yoo ta'e inni haadha sagalee isaa maalti waan ta'e oggaa ishiin uleedhaan tuqxe jechaadha. Eenyu keessatti sharaa keessatti hidhamee jira. Innaa bineensi kun bineensa sirrii miti harka isin ciniinuu danda'a of eeggadhaa. Miceeyoodhaan of eeggadhu hin jedheen. Oggaa waan ta'e itti keetu ofii keetu tokkoffaa rabbiin sinaa eegu ijoollee maal edaa gootota akkamii qabdi jarri tun mana keessa edaa waaqayyoo toonuu eeguudhaa baate ijoollee jarittiin bineensa manaa qabdi akka malee jechaadha. Innaa hin bookkiseette baqa hin bookkiseette. Lammaffaa immoo waa tokko isiniin jedha ammas miceeyoon kun waa lamatu mana sana keessa jirette. Tokko immoo mana tokko keessatti mana dukkana wayii keessatti itti cufamee jirette. Mana kana hin seeniin jettee waarrattee na seerratteette. Hin seeniin hin baniin hin qulqulleessinis hin seeniin jetteette. Manni kun yeroo hundumaa ibsaan qabotte. Dukkanatti. Waan hin seenis hin jedhan hin seeninaa. Okee of eeggadhaa. Miceeyoo kanaan of eeggadhu jedheenan. Of eeggadhu hin seeniin hin jedheenan. Maaliif seetan? Tasaa hin baanna sabeettuu. Uf miskiina tana akka ishiin boossu ijoollee sodaattee jechaadha. Sodaatiin hin jedheenan. Sodaachuu hin qabdu. Malabbaa ishiitii dhugaa maal siin goote waan aduudhaa gadi bineensa akka barbaade yoo ta'e wajji siin bulchaa. Dhugaa rabbi akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Umaayyuu siin hin gootu. Ani umaa ishii sodaadhu. Umaarma ishii iyyuu sodaadhu. Hin sodaatinaa siin hin jedha. Waan hin tuqinaa siin hin jedhani hin tuqinaa. Okee harkaan itti buutanii bakka waan dukkana keessatti hidhamee jiru ittiin bu'inii hin laalin gisee siin jedhan ruuqa galtee dhaqxee tolaaluun naqin. Maarraa fuuta. Yeroo baay'ee nan laala naan jetti miceeyoon kun amma yeroo baay'ee nan laala maaluma achi keessa dhofkatanii na dhofkatu mana kaan hundumaa silaa na tsaddaa hundumaa kaan nan bareessaa itti. Isa ammaa kanas immoo viidiyoo kana isinitti argisiise akka naachaa kana isa ofii fi kiyyaafan qallabaa jettee jirte jechaadha. Innaa akka shaaworii illee gashite bar shaaworii yeroo gashite siin hin jedhu harkaan hin dhittu ijoollee bishaan asiin gadeetti natti sagalee isaatu wacaa'insi viidiyoo isaa xiqqoo asirratti poostiin goone malee bishaan hoggaa ishiin itti gadi nattu sururneedha miilarra sururneedhaan innaa bishaan itti nattee waarrattee amma kana irraa fagaattee wanyuudhaan ganyuu gooti isaanuu akka inni bookkisu akka inni lolu ijoollee afaan banee tochaadha. Rabbii dhumti ishee haa eegu miceeyoo tana rabbi si haa eegu obboleettii tiyya qaalii. Numta manatti yaa eegu waaqayyo sinaa oolchu dhugaa rabbiiti. Innaa akkasitti baay'ee bineensa sodaachisaa kanas siniin jedha akkasitti bishaan itti gadi naqxee eenyu gooti. Hin dhixxechaadha. Kana hojjenna bara. Kana hojjenna. Shamarran biyya Arabaa jechaan akkatti lubbuu ishii kennitee waarrattee dafqa ishii xuroorsitee fiddi. Gadheen immoo dhuftee waarrattee dafqa namarraa nyaatti.
Waan dhageessu abbaan dhageesse. Inni akkasii isiniin jedha mucaan kunis baay'ee sodaatteerti. Hin banina waan isaan hin bane isiniin jedhan. Waan akka bakka waan cufamaa tokko hin banina. Maal ta'ee jira seeta waan ta'ee jira beektoo? Namicha tokkotu jedhanii eenyu godheedhanii maqaasaa iyyuu simbira. Simbira eenyu keessa kaa'ee waarrateetu saanduqa keessa kaa'ee waan hundumayyuu kana hunda isaa fayyadamii garuu ishii tana hin tuqinee simbirittii sana inni hin argine simbira ta'uu isaa hojjetaa isaati waan ta'eef kaan hunduma isaatu fayyadamii garuu isa kana hin tuqin jedheen. Gaaf kaanitti namichumti kun maal mana dhokse namichi manaa deemnan saanduqa simbirri keessa jirtu san saanduqa san buqqise. Gizeenni saanduqa san buqqisu simbirittiin baannantee pu'atte hin badde qabuu hin dandeenya akkamitti qabare. Innaa hin tuqin jedhee inni tuqela otoo nama nyaatus ta'e keessaa utaalee nyaata jechaadha. Waan akkasiiti. Waan hin tuqinaa isiniin jedhan hin tuqinaa. Ittiin bu'inaa warra isiniin jedhan hin qulqulleessinaa warra isiniin jedhan illaalinaa kan isiniin jedhan illaalinaa. Illaalinaa isiniin jedhan isaan kaameraadhas illaalu. Kaameraan mana keessa hin jiru akkamitti nu argattu miti warra fakkeenyaaf kosaan kosa kana manaa qaban. Isaan kosaan kosuma sanii ilaalu seexanaa walii garaniiru jechaadha. Garuu seexannaa aboo isin irratti hin qabdu isin immoo waan isin hojjetta isin himti malee. Innaa akkas isiniin jedha. Innaa of eeggadhaa hin sodaatinaa. Maali ijoollee maali? Maali jarri kana? Maali jarri kosaa kosee? Maali jarri kosaa kosee? Gisee tokkoon kiyyaa simbirroo bitan. Ijoollee simbirri sun waan ishiin qabdu mucaa bite. Watteetii ta'an akkasii sinaa baasu. Gubadhee bakka yoonaa inagdiin xirooftii shaaworii isatu gashee gisee shaaworii gashee shintibeetii muluu baxabbaxxe. Yaa rabbii kiyya. Nuyi shaaworii simbira dhiisati namnu akkatti galu biyya keenyatti beekamaadha. Gaaf kaanitti gubannaanan maskootii banee takkittiin achirraa lafa dhooftee hoggaashin lafa dhooftu gaanani fuudhuudhaa buu tokko qabatee waarratee makiinaa keessa godhatee puudhe narraa hiikamte lammaffaa takkittiin hin iyyiitii waan godhamnaan ishii namaa kennan. Waaqan narraa hiikechaadha. Kanaafuu waan isaan hin tuqinaa isiniin jedhan hin tuqinaa ittiin bu'inaa illaalinaa waan dukkana keessa jiru jaritti waa qabdi garuu maa isin hin godhu sodaatinaa hirriiba isin dhabinaa maal abbaashi isin gooti waaqayyoon keessan kadhadhaa isiniin jedha. Aniyyuu bineecha kana gizeen argu garuu sururraa hin jedhe hirriiba malee hin bulee galgaladha kan naa ergame sururraa hin jedhe isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ce'oontuun waan baay'ee nama gaddisiisu yaa jiru biyya ormaa kanadhaa ijoollee waanuma baay'ee argaa oolla akka waanuma baay'ee ta'a oolti ijoolleen keenya miskiina dhugaa. Akkasii isiniin jechuu barbaada waan dhaggeeffattaniif galatooma hordoftoota kiyya baay'ee isin jaaladhu. Lakkoofsa kee horii jettan sinii maxxansee jira yeroo hundaa nan dubbadha viidiyoo irratti nan dubbadha akkasii isin jedha laayik sheer godhaa kalee liivii seeneen ture. Liivii guyyaa biraas immoo nan dhufaa isarratti isiniif ani masiniin jedha laayik sheer godhaa galatooma jiraadha.